bulchoota dabartan keessatti mootummaadhaan duuda walitti galuudhaan mootummaadhaa wajjin deemuu hin dandeenye nuti. Fakkeenyaaf yoo kalaallu taate bara 1990 takkarraa hanga 2002tti namni Harargee bulchaa ture Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneedhaa Harargee qalaada godhate. Ooruu khannaadhaaf isaaf kannamte godhate. Namni itti dubbatu hin jiru abbaa fadheedha, abbaa fadhee reeba, abbaa fadhee akka fadhe godha. Bara 1990 takkarraa hanga 2002tti jechuudha. Sanittaan Suudaan namni Harargee bulchaa ture obbo Jamaal Ahmad Janiin. Inni kun dhalataa Harargeeti. Dhalataan Harargee kun baatii 3 bulche. Kaan amata 12 bulchee beeke. Itti aansuudhaan obbo Taajuddiin Abdurrahmaan. Taajuddiinis baatii 4 bulche. Kaan ama 12 bulche. Itti aansuudhaan obbo Abdulaziz Muhammad. Obbo Abdulaziz amanamaadha OPDOdhaaf. Nama OPDOon amantee itti fayyadamaa turte keessaa. Nuti immoo Abdulaziz arrabsaa turre. Arramarra dhaabbadhee gaafa durgizeen Abdulaziz dhagaa darbusan sheenaan dhagamaa jechuun arrarra dhaabbadhee. Yoo namni kee bakka fadhe keessaa jiraate itti maxxanii waan inni ganda keetii godhuu danda'u irraa fayyadami. Isaas uummataa gad hin dhiisin. Isa duudatti galleeti isa arrabsinee innillee waan uummata bira dhaga'u nutti murraa fagaatee karaa hundaanuu hongoynee jechuudha. Saniifuu itti maxxannee isa san keenya godhannee yoo waan biraa dadhabe tanaa ta'uu deemaa if eeggadhaallee jee yoo nu dhaame irraa aaqilummaa qabaachuudha. Sani akkas ta'uu dhabuun keenya hanqina guddaa nu miidha keessaa. Maaliif Oromummaa tana naaf galaa namni hedduun irra wareegama kafallee jira, namni hedduun irra du'ee jira. Harargeen keessaa irra quncaatee jirti qabsoo Oromoodhaa tana. Qunca'uu tanarraa kakaate sabboonummaan fiinxarra ba'uurraa kakaate kaayoo ganama qabanne sanirraa mataa keenya jijjiiruu hin dandeenye. Ammoo uummanni nuufi mootummaa wal lolchiiseeti ifiifis mootummaa wajji dalagaa ifiifis asitti nuti kan nama karaa lamarraa hongawee taanee jechuudha. Mootummaarraan fayyadamne gamanaan fayyadamne. Idduu tanatti hiyyummaan arraan tana Harargee mashaqqaatti buusaa jirtu. Buqqa'uun arraan tana Harargee qeerraa godaansisu jirtu tun tabara 26 keessa nuti facaafachaa turre. Gowwoomuudhaan jechuudha. Ammata jechuun jirru immoo gowwoomuu qabnuudha. Amma taanaan bayyanannee ija teenya walitti deebisnee waan sila Harargee barbaachisu irratti dalaguu qabnaadha. Namni lafa fadhe keessaa yoo jiraate. Kan biraa Nuureedha. Harargee bulchee ture. Nuureen amata tokko bulchee itti aanuudhaan namni hedduu bulchee kabiraa Damissee Yaachisooti. Innillee amanamaadha. Amanamaa Geetaachoo Badhaaneeti. Geetaachoo Badhaaneetu aangoo irra kaayyate. Namni amma biyya san bulchaa jiru obbo Taarraqany Bulultaati. Maaliif Harargeen if bulchuu hin dandeenye? Nama barate hin qabnu? Dooktara hin qabnu? Harargeen wanni if bulchuu hin dandeenyeef if ta'uu maqaa dadhabdeef. Ifirra dhaabbachuu maqaa dadhabdeef. Ifirratti if ta'uu gizeen sinjee akka itti biitti deemtu laaluu dadhabu. Maaliif ganda tokko gizee dhayxee shaggooyyee taphattu ragada ganda sanii laalta dura. Akka itti gandi shaggooyyee taphatu laalteeti shaggooyyee buuta yookaan shaggooyyeen teeta ummataatiin adda taati. Akki gandi san itti shaggooyyee buu akka biraati akka ati itti dhiichisu jirtu akka biraatti ta'a jechuudha. Saniifuu nuti qabsoodhaaf amanamoo taaneeti kaayoo ganamaa jennee rakkoo keessa ifneynee karaa hundaanuu milkaa'uu dadhabnee ijoolleen teenya tabaratti arraan tana digrii 2 qabataniiti jimaa cabsaa jiran. Hin jiranii? Ijoolleen teenya arraan tana digrii baataniiti kombolcha keessaa dinnichaa fa'aa jiranii bara. Awwadaa keessaa jimaa cabsaa jiran. Calanqoo keessaa jimaa cabsaa jiran. Maaliif? Maaliif namni keenya qe'ee bulchuu hin dandeenye? Hin amanamtu. Maaliif hin amanamne?
amata diidamii jaatu hunda dhagaa namatti rabachaa turte. Mootummaa jirtu wajjin amanamtee qeetee bulchachuudhaaf mootummaa sanis siquu qabna. Mootummaa wajjin walloltee qeenti ija nagana haa ta'uu hin dandeessu qeeti ija ifiifiin bulchu. Maaliif ana yoon teellee dukkaana yoon qabaadhee nama niiraa nananneen dukkaana keessa kaayadha nama naa amanu namaan amanu. Harargee bulchuudhaafis isaanis nama amanan bakka biraarraa fidaniitti ergan tun dhaabbachuu qabdiidha bakki nuti marra jirru. Ilmaan Harargee ifiif bulchu qabanidha. Rakkoolee jirtu keessa gabaabsuudhaaf yoo yaanee kalaallu taate Harargee keessa lakkoofsi namaa fakkeenyaaf fudhadha Harargee bahaa. Lakkoofsi namaa Harargee bahaa miliyoona 4. Miliyoona 4 kana keessa yoo kalaallu taate miliyoonni 4 Harargee bahaa keessa jiru keellaa fayyaa khajiruu fi buufata fayyaa khajiru yoo laalle buufata fayyaa 5tu jira. Keellaa fayyaa 586tu jira. Yoo kana hunda kalaallu taate tajaajila wajjin hin baana. Karaan gaara mul'ataa akka makka ta'e ni beektan. Yoo ammaan tana fakkeenyaaf miidhagaa lolaa fudhanne. Miidhagaan lolaa nama 123 fi 807 qabdi. Namni hin beekne hin jiru miidhagaa lolaa Fadis. Fadis kana keessa buufata fayyaa aanaa Fadis keessa jechuudha buufata fayyaa 4 jira. Buufanni fayyaa tokko akka heeraatti nama 15,000 hanga nama 25,000 tajaajiluu qaba akka heera Itoophiyaatti. Saniifuu buufata fayyaa 4 qabnu kana keessatti yoonii fi nama 15,000 fi 25,000 kabaayisnu taate nama 60,000 hanga 100,000tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni buufata fayyaa miidhagaa lolaa keessa jiru nama 15,000 hanga 55,000 kan ga'u tajaajila harkachaan jiru jechuudha. Osoo immoo Harargeen ifiiniif bulchitee hanqinni kun xiqqaata jenneeti guutuutti abdannaa jechuudha nuti. Yoonii fi karaa biraatiin ilaalle fakkeenyaaf keellaan fayyaa Harargee keessa jiru 586. Fakkeenyaaf keellaan fayyaa tokko akka heera Itoophiyaatti nama 3,000 hanga nama 5,000ti wallaanuu qaba. Tajaajiluu qaba. Yoo nama Harargee bahaa keessa jiru laalte namni Harargee bahaa keessa jiru nama miliyoona 4. Keellaa fayyaa 580 yoo hirtu taate miliyoona 2 fi 930tu tajaajila harkataa jechuudha. Namni tajaajila harkachaan jirre nama miliyoona 1 fi 70,000 jechuudha. Isiin kun hanqina nuti ifiiniif bulchuu dhabuurraa dhufe. Fakkeenyaaf Geetaachoo Badhaaneedhaa Harargee bakka bu'ee eenyutu caffee Oromiyaarraa bakka bu'ee jira. Ilmaan Harargeeti. No. Maaliif ijoolleen dirreedhaa hin bulchine? Maa ijoolleen Haramayaa hin bulchine? Maa ijoolleen Awwadaa hin bulchine? Maa ijoolleen Baabbilee hin bulchine? Nuutuu hudduu hin qabne dhiibee bakka biraatti ragadu jira. Waan mana keenya keessaa godhuu qabnu dhiisne. Osoo tabbaa jalaa qabnu qabeenneen jabeeffatiin tamana keenyaa tabiraatiif na harkaaf osoo itti fannu taasiitis taachitis dhabnee agamnee hafnee jirra mana keessatti. Nama mana fi xaragateetu qe'ee xaraga. An yoo Harargeen ijaaramuu hin dandeenye an Oromoodhaaf homaa godhuu hin danda'u. That is where we are. Oromummaaniin an Harargeef falmee narraa irrattu cerbee haadha ixuma birattan. Saniifuu Geetaachoo Badhaanee calanqoorraa dorgome. Amata 27 kana hundaa'u calanqoorraa paarlaamaa taa'u jira. Guyyaa calanqoo keessatti qotee bulaan keenya namni 17 nurraa ajjeefame qeesanii dorgome. Ummataan ani na filateetu nam 17 du'e jee nu dubbate hin dubbanne. Duute dhiiste sirran kaayyanne. Osoo immoo ka ganda keetii ta'e ka calanqoosan paarlaamaa keessa jiraate abbaa kiyyaan maqaa arrabsa jaa gosa tiyyaan maqaa arrabsa jaa warra soddaatiin maqaa arrabsa jaa gandaan maqaa arrabsa jaa ganda kiyyaa namni du'u jiraa jeeti harka baasee dubbataa jechuudha. Ifiiniif bulchuu jechuun waan laaftuu miti. Tan irratti ilaalchaan garagara ta'uu ni dandeenya. Harargeen jaaramuu ka dandeessu yoo nuti civilized if goone.
civilized if godhu jechuun maali mana kana keessa namni jirtan hundinuu huccuu gosa takkaa